akkuma barreeffama kanarraa argaa jirtan maadureen nuti waliin ilaaluuf deemnu waa'ee soolaa shanii ilaalla jechuudha. Soolaa jechuun gara afaan keenyaatti qofa jechuudha. Bichaa maalitinu soolaan shaniin kun maan waan jedhu kalaallu ta'a jechuudha. Bara haaromsa pirootestaantii isa jedhamu keessa jalqabe dhimma kana qalbeeffannaan caqasaa. Sababa isaa namoota hedduun barammaa kanallee haaromsa dullacha haaromsa jedhaa gaafa isaa yeroo isaanii fixan dhaggina. Haaromsa akkaan jalqabee yoom jalqabee waan jedhullee yooma beenne gaarii waan ta'uuf jaarraa 16ffaa keessa inni haaromsaa kun akka addunyaatti dhufaatii pirootestaantii waliin waan dhufe jechuudha. Amma namoota barammaa kanatti haaromsuu jirra. Waldaan keenya haaromsa adda addaa keessa dabariisaa jirti. Dhuguma jijjiirama isaan fidisaa jiran kun jijjiirama duraan ture. Maa wanni addaa wanni isaan fidame? Seenaa wallaalessa irraa ta'e namoota hedduun waan dur jiru itti deddeebiisan yookiin isa silaa durii fooyya'eessanuu keessa hambiriisaanii gaafa namooti kitaaba qulqulluu keessatti manneen sagadaa keessatti waa adda addaa dubbatanuuf shaakaluun dhaggina. Hubannoo gabaabaa kanaan inni kasirraa ta'a jechuudha. Waggootaan ammaan duuba naannoo waggaa 500 jechuudha. Waggaa 500 irraatiin dura rakkoon adda addaa waldaa kiristaanaa qunnamaa waan tureef haaromsa achirraa eegale jechuudha. Maartin Luuterin beektanii biyya Awurooppaa yookiin Jarman keessatti seenaa isaa gadi fageenya namoota hedduun beekuu dandeettanii. Waldaan kiristaanaa keessattuu pirootestaantii warra amma jedhamuun kun baay'ee maqaan sun kennaa muti. Nuti kiristaanota ka isii irratti jijjiirame yookiin haaromsi guddaan isii irratti dhufe soolaa fiddee yookiin soolaa giraashaa yaa jedhu kana qabatee ka'uu isaatiin jedhu. Amma lachuun gara Awurooppaatti kanneen akka Joon Kalvinii fa'aa soolaa giraashaa fi akkasumas soolaa diyoo gilooriyaa irratti gadi fageenya hubannoo kennaa turanii. Baay'inaan biyya keenyatti amma namoota hedduun Luuter jaalatu jira. Gariin ammoo ka Kalvin jaalatu jira. Gariin Armines jedha namoota kennamaan ta'aniiranii anka Apoloosi, anka Phexrosi, anka Kiristoosi isa Qorontoos keessa jedhamisanii amma biyya keenyatti waa akkasii mul'ata. Namni hedduun Kalvin dhagahuun fedhu, gariin ammoo Armines dhagahuun fedhu, gariin Luuter dhagahuun fedhu, gariin Iskoofil dhagahuun fedhu. Namoota hedduu amma faranjoota tana maqaatti goone tokko jaalataa tokko jibbina amma waa'ee isaa dhiisaa irra guddinaan wannu laaluu barbaannu waa'ee kitaaba 66 waan ta'eef silaafuu ilmi namaa guutuun hin jedhu guutuuf perfektii waa qofa dhaloota akkuma as deemuun yookuu balleessa yookuu midhaassa walirraa fuudhaa waan deemanuufi almost yaadota jiran pooziitiivii ka Luuterin hundan fudhanna neegatiivii isaallee fudhannu akkasuma pooziitiivii yaada gaarii ka Kalvinillee fudhanna kaan hin fudhannu kan fudhannu ammoo akka waliigalaatti matsaaf qulqulluu hundee matsaaf qulqulluu qofa waan ta'eef maqaa namoota dhageettanii warri rifattan baqattan sadiisa rakkoon qabu. Gabaabumatti waa'ee soolaa shanii kanaa yoo maqaa isii dha'ee soolaa shanii jira. Soolaa iskiripchuraa kitaaba qulqulluu qofa. Only kitaaba qulqulluu qofa. Lammaffaan soolaa fidde dhugeeffannaa qofa. Sadaffaan soolaa giraashaa. Afuraffaan soolaa kiristoo. Shanaffaa fi dhumaamoon soolaa diyoo gilooriyaa ta'a jechuudha. Soolaa shaniin kana yoo beektame waan namni ammaan kana mana sagadaa keessatti iddoo garaagaraatti waan namni waliin dhaa'u adda baachanii ilaaltan jechuudha. Abbaan barbaade jalqaba gattee hubatiin gattee osoo hin dubbisii waan barbaade waan jedheef hin ta'etu hubachuun murteessaa jechuudha. Tokkoffaa soolaa iskiripchuraa gaafa ilaallu asirra maa hubanna olaantummaan ka matsaafa qulqulluu qofaa. Sagalee hundi dadi hundi wani lubbuu qabaa hundi haa bitamu gadi haa jedhu daanyaa olaanaan matsaafa qulqulluu haa ta'u mormii teessan dhaabaa yooma wal karaa jiraatanii yoo karaa dhuttanii jiraatanii gaafa matsaafa dhageettan gaafa tiksi dubbichan ajajama gadi jedha daanyaa olaanaan soolaa iskiripchura waaqi karaa adda addaatiin dhala namaatti mul'ateera. Karaa guguddaan lama jira. Tokko karaa waliigalaatiin mul'ate kaan ammoo karaa addaatiin mul'ate. Karaa waliigalaa gaafa jennu uumama dhaginu kanaan daga dhaginu kun mataa isaa waaqa mul'isa. Uumamni kee jiraachuu waaqaa mul'isa. Uumamni giriinii adda addaa uumee lafa gubbaa amma jiru kun samaayiin tun pilaanettoof jedhaman kun beekumsa adda addaa amma akka addunyaa gubbaa jiru hundi isaa jiraachuu waaqaa mul'isa. Seenaa waaqa argina. Dhiyeessii isaatiin waaqa argina.
Seenaa gaafa siniin jedhu mootolee hedduun ka'anii mootolee hedduun kufaniiran. Jabaa hedduun dhufee jabaa hedduun dabareera. Jabaan jabaatee dhaabbatu ka bara baraaf hin sochoone waaqa ifi mul'iseera. Isa keessaa karaa addaan ifi mul'ise kitaaba. Kitaaba gubbaa jechi inni afaan namaatiin aadaa namaatiin beekumsa xiqqaa sammuu namaa kanaan nama fayyadamee wanni inni barreesse akka barreeffamu godhe kuni waaqa mul'isa. Kitaaba qulqulluun jecha waaqa qabata. Jecha waaqa ammoo namni bitamuuf qaba jechuudha. Paasterii kiyya, agalgaa'ee kiyya, raagicha kiyya jettee nama kamuu jecha kanaa wal hin madaalin. Hin dhaggina namoota hedduu amma gaafa isaan namaa fi re'ee dadhaban dhaggina. Kabaja namaatti gaafa nama dadhabu hin dhaggina. Kabaja guddaa qabu kitaaba qulqulluu. Namoota hedduun gaafa isaan matsaaf qulqulluu dubbisanii achiin duuba ammoo rakkatan hin dhaggina. Maaniin matsaafii akkana jedhellee agalgaa'iin kenna akkana nuun jedheera. Matsaaf qulqulluu yoo tana jedhellee qeesiin kenna akkas hin jedhu. Paasteriin kenna akkas hin jedhu. Apoostiliin kenna akkas hin jenne. Profeetiin bi akkas jedhee hin jiru. Jedhaa gaafa isaan yaada waaqaa yookiin kitaaba qulqulluu waaqaatiif yaada namaa waliin kompeer godhan dhaggita. Kompeer gaafa godhan dhaggitaa jechuudha. Kun bu'uura irraa fudhataman qabu. Namoota hedduun gaafa nuti amma waa wangeelaa kana dubbannu hubatanee teessoo hubatin ishee abbootii maaf tuxxanii nama maaf akkas jettanii ishee ajajantanuu maaliin teetanuu akkasumaanii asin baatanuu maam gaafa namni yeroo dhageen. Paasterii ta'ee moo abbootii ta'ee moo maafi ulfinni namaa bakka qaba ulfinni waaqaa bakka qaba. Namoota bacaan nu tuxxanee maan jedhu kun warra ulfinna waaqaa yookiin matsaafaa waliif qixxeessuu jalqabe jechuudha. Warra doktiriinii jijjiiruu barbaadu. Warra barsiisuu jijjiiruu barbaadu. Isaa akka barbaadan abbootiin yoo ta'an haga ulfinni isaanii dhufee iskiriipchuraa waliin wal bira deemaa jiru tuqamuu isaanii hafu. Haga barbaadan kabajineeyyuu jechuudha. Gaafa wangeela nama dubbattu gaafa wangeelli tana jedha kunoo tana jedha gaafa jettuuni yaada akkamii namarraa dhageetta lakki wangeelli tana jedheeyyuu nuti akka bulle qabna. Nu karaa dhumne qabna. Kana jechuun isaan wangeela caalaa waa wayii waan baratanii jira jechuudha. Gaafa waan san jalaa tuttu iyyakka waldaa keessaa si baasuukka namni akkasuma fayyaana gaasi cufisa dhufa jechuudha. Amma namni cufimu wanti beekuu qabdu soolaa iskiriipchuraa olaantummaan ka kitaaba qulqulluu pereed. Bara gooftaa sana namoota akkanaa kun jiran bara san gooftammaa ka'eedhe mi'a dubbin. Wangeela Maarqoos boqonnaa isaa 7 fi lakkoofsa 13 gubbaa gooftaan akkas jedhee ture. Aadaa teessan walitti dabarsan hordofiisaaf jecha waaqaa lakkittan. Isin waa hedduullee tana fakkaattu tolchitanii isaaniin jedhe. Asirra maal dhaggeen? Gooftaan bara san warra kanaan aadaa manguddootii fi seera waaqaa yookiin bultii waaqaa waan jiru wal bira qabee waa inni dubbatee jira. Warri bara saniillee waan wayii abbootii fi irraa dhaalanii waan san dabarfataa deemani. Jecha waaqaa achuutti dhadhiisanii jechuudha. Bara kana maanti baratan? Nu karaa dhumne qabna. Abbootiin teenya kasaan nu fidanii jira. Karaa sarraa hin gorru. Karaan sun yoo wangeela ta'e it's right. Rakkoon qabu karaan sun wangeela ta'e garuu dubbiin maal rakkoo maam yoo isaa hanqina qabaatan sirreessuu hin danda'amu. Fakkeenya salphaa tokko isiniif haa fudhadhamu. Waldaa hedduu keessattuu baay'inaan biyya keenya kanatti amma biyya bulchee kanatti waan baratamee jira. Maanti baratama? Namni tokko ganama yoo gara mana sagadaa deemu sanbata cherchii addee qulqulloota olii qabantu san. Tokkoffaa hiikummaan sanbataa sammuu namaa keessa jirtu hiika sirriimus tokko erga badha. Isi sirreessuu hin dandeenyu yoo isi sirreessaa lukaanu akka bulle qannaa dhufa. Kabiraan namni kamiyyuu guyyaa sanbataa jedhame san dilbata jechuun wali dacha'ee dhufee galma san keessa guutee ta'e. Numate ta'e tokkoffaa bakka namni hundi mana seenee akkas gar jedhan. Haa jedhamu baay'ee kadhannaa yoo ta'e haa kadhatamu xubbuu uummati. Saattaa qaarrixuu tsalluu wani jedhu jira. Addaa sun kutiin kadhadhaa kitaaba qulqulluun jedheera. Kitaaba kana hujira oolsaaf ta'e ani hin beeku yoo seenanu nami marti akkas gad jedha. Turtii isaa idoonnu daqiiqaa meeqa turan hin beeku. Daqiiqaa tokko haa ta'u sekendii haa ta'u namni garii
Edhaa ol jedhaa daqiiqaa tokko waa hin guunneef gad jedhanii ol jedhan. Aadaa isin ilaakkaara. Een tokko waan kan jammaree beekuudhaan illee Yesuusis akkas gad jedhu barattoota isaa jedhanuu hin beeku. Kadhannaa ta'e kadhadhaa rakkoo hin qabu. Itti uffanee ammuun ol jedhamee ta'e marti ol jedhee ta'e akkasuma. Adiraasha guutanii ta'an sa'aatii laallataa. Numa ta'anii marti. Achiin duuba namni wayii ka'ee dhaabbata. Meerii inni jedhamu. Yookiin qajeeltaa sagantaa sanii namni jedhamu ka'ee dhaabbata. Namni sun namni kun akka waaqa wal argu akka namni kun cubbuu isaanii raggalalu waa wayii jalqaban jechuudha. Tokko dhufanii gad jedhu. Lama meeriin ka'ee dhaabbatu. Sadi